Rakuma lama kudashan kudafur ana finnu turre. Amma berturuuf turuu dhabuu miti. Fakkeenya kaasu jira. Hojmaani mootummaan diriirsee bakka jira. Sanuma kaasu jira. Sanuma kaasu jira itti dibu jira. Innis kaase bar. Akkuma jeetti auditorri bara kuma lama fi kudashan moo kan muumichaa fi kan kaisaa'u audittee jira jiru. Inni maal akka ta'e ani beeku. Akka amma inni kaasu jiru. Ani garuu ija kiyyaan argee jira. Bira dhageen jira jiru. Auditorri tokko immoo aanaa sun gizee dhufu waraqaa auditora muumicha. Audit godhuudhaaf na bira dhufti. Ani gama duubaan baaraaf godhaa jiru. Wanni sun audit haa ta'uu jedheen ajaja. Anu ajaje. Auditorri waraqaan bira jirti. Kan kaisoo isaanii kan ammaa inni kaasu jiru kana isuma beekaa jiru. Garuu kan bara 2015 audit ta'ee jira jiru. Bu'aa I don't know inni dhufe moo dhufne ganaa hin qulqulleessine. Garuu kan muumicha audit ta'ee jira. Kan kaisoo isaaniillee audit ta'ee jira jiru. Maal kan waggaa lamaaf ture akkamitti haga irratti hin gaafanne isin? Waggaa lamaaf kan ture erga auditorri muumichaa dhufee audit godhee haga irratti akkamitti argannoo isaan barbaanne isin? Argannoo kan gizee dhufa isaan nu fidanga warri faayinaansii informi nu godhan. Hin barbaadnu isaan nu fida. Hin gaafattanii isin dursitanii? Dursitanii hin gaafattanii? Durseen gaafachuu qabna garuu hojii nageenyaatti qoodaan gaa wanta biisi nu godha gaafachuu dhabu keenya akka rakkoo ta'e moo audit ta'ee jira jira wanni quba qabu sirriitti beekuu qabdan kallattii nana bira dhufa waraqaa deematan auditora lamaa dhufe kan muumicha maqaa isaaniillee wanni beekaa kaasuu danda'a jiru. Achumatti geeffamee achumatti kan kantiibaas kaasanii jiru. Amma isinis toora sanitti qixaan hordofuu qaba. Wantoonni hojjetamu hundi isaanii safaramaniiti yookiin immoo namatti kan nama akkasumatti fuudhamu waan ta'eef yoo faayinaansiin hogganamne hojiin waliigala aanaa sanii milkaa'uu dhabuu danda'a. Kunis immoo qaaba uuma waan ta'eef hordofuun itti gaafatamummaa keessanii. Waan darbirraa immoo fakkeenyaaf hoggansi tokko gaafa aangootti dhufu waan darbe taateewwan darbe fudhachuun qorachuun inuma jiraata yaada. Waan kana akkamittiin qoratinsa? Audit qorannee jira. Audit godhamee jira kan dura inni ilaalle malee nuti qorannee jira yeroo qorannu. Injiru waan sana yeroo sana injirre kun injira yeroos. Inni moo anaaf inni bakkumata gara riformi deemne. Hojicha erga qorattanii akkamitti dhabame jechuudha. Yeroo san irra maal irratti walii galta? Kan isuma gaafatan gaa warra auditoroota. Lakki. Lakkan keessan. Isa bar isintu hoogganaa aanaa san. Sirna bulchiinsa aanaa san isintu hoogganaa bakka qaawwa jirus isinumaatu kan fudhatee sirreessa waan ta'eef amma bar gaafii uummataati wantoonni kun jechuudha. Komii uummanni komatu waan na dura jiru nan ilaalatu jechuun hojmaataas miti jechuudha. Qajeelfamaas miti. Kanaafuu badiin sirna bulchiinsa isin dura jiruun hojjetame itti gaafatamummaa fudhachiisuu isinirraan eeggamu yeroo koon jiraati jechuudha. Maaliif qabeenya uummataati waan ta'eef? Garuu rakkoo jira ani dila sun hordofne garuu eegas waan dhufe booda kallattiin hordofu jira jechuudha. Auditora lameenuu kan keessoo fi kan alaa kallattiin hordofaa ture. Kaduraatti madhiiftan. Bakkaan hanqina itti qabu garuu bu'aan amma ni dhufne addaan baasuu dhabu kiyya xiqqoo rakkoo nageenyaas waan jiru naannoo sun biisii ta'etti malee ammallee gizeen deeme numaan gaafadhaa jiru. Kanaaf dhimma audituma kana wajji wal qabatee kan kantiibaas ka'ee jira. Kan kantiibaas kanuma fakkaattii auditorri muumichaas dhufee jira. Kan keessaa isaan hin gaggeessine kan warri ajajnee jira nuti garuu akka audit ta'u. Isaan gaggeessine warri maal hojii isaanii audit itti seenaa jaanii